Gamana Gamasi Waan dhageenyeef agar kan dubbisneef mirkaneeffan kan gabaastonni keenya bakka adda addaarraa nuun gahan qindeeffannee qarqafannee istiidiyoo seennee jira TVI irraa caqas Gamana Gamasi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوتوتا في هردوفتوت تي في إسلاما كجلو المنما تن أدفنو ترباني تنغمنا غمسيتي أدفنو ترباني اسم برانجهم كان اسم وجين ترو أن إبسا لغاتي غمنا غمسي والدين عبد الله ابن أم مكتوم والجهي غجيسا تري ملكين تمرچو إبسي غباسك انداوف برا أمين والديني عبد الله ابن أم مختوم قال ما هجر فكر تياترتي والجيجة جيسة رميل كنت أمرتشون إبسامهم جباسة أضيفنا تربان دبري خيسة يكون يسنيفتوينه والديني خمبرتوتك أرود أبيجيتان قرآن بريل برسيسوف كان كاية فتيوتهم إيجاهم ديفمي خاسة برتوتك أرود أبيجي لكويسان هدوتان قرآن برسيسات أمرسيسة جرم ويرتو برنوتا مقالة داد خيسة بني خمبرسيسة جرو قوتو نانو أرميا خيسة مقالة سبتا فنفني في أدامان نئيرم كان ماليس ولو مقالة دسي أكسماس غوندريتيس برتوتا إجاني نقر قرآن بريلين كراسيسا جراتشون إبسامهم والديني عبد الله ابن أم مختوم تربان دبري والجي سبب نقاقي فتيف لفجوليك أرود أبيجي لافويرتو لنجي في برنوتا قرآن اتجارو في مالك أديك قرسا ولك أبو فكته هندي ستوني والدي خنا بالبلان نوفي بساني جران ساقنتاقو يا ساني رتيس لفكاري ميترا إبالا ما في شانتم آلو الخيرين توكو أرجوماني تران أكسماس أستاذ كامل شمسوتيس قرشيخون شانتم قماچاني دعوا قلبينا مجلس والتجي سنرتيس ليساني تران قم براتين شمراني في هوان فايا أداد داخن قام إساني الرجل قرشيخو مصدومي تخن شلقمو والدي خناف قماچو إساني ورا ساقنتاق أبئي سرا مركاني فنجرم قباسك اندايف بالرأمي يويتي قوتو الدنيا خيستي مسلمة في إسلام ما إررورون أداد غهاجراتشون قبافمي جرا قباس دبلتا بحر محمد تو أكيتي عنو تيسنيف دهيسا رورون هماچا دفو أمة إسلام الدنيا الرجل ياتشسون ميديان غرغرا والأفاني فودا جرا بيوتا غرغرا مرتي مسلموتا هچوچا أمنتي اتفول لفتي والقبتي خنجل قبي بيا ميمارتي يرو ديراف غلميسون ني بيكما حالو مسانين بيا چاينتي ديگو مسجدا في هميني دالا علمانما إرتي حجتما ميديا لين غرغدا في تتكان غلميسون بيكما خطبان غرغرا مسجدوتا الدنيا الرجل هندرا رورون اسلام الرتي ديما جرو لكمني كورونا كن ملتو دلن سوربي تهون غورسان دوبتن ميديا لين غرغراتيس حالا عدتهن واني خوني حالا همينيا الدنيا غوتو ياجچيسو إسا ملسا أماس بيا انديا خيستي هميني هنگن قمني إفا بلسان جل قبمون أمنتي الرتي دورسيسون إفا تهي biyya teenyattis masgidoota gubuu fi qabeenya islaamaa barbadeessuun mootummaan cunqursaa amantii ifa mul'isuun itti fufaa jira. Guyyoota muraasa duraa fi guyyoota har'aa keessaas mootummaan haala hamaa ta'een kaan hidhuu fi kaan cinquudhaan ni mul'ata. Kana caalaa amantaa haqa ta'e kan islaamaa osoo tuquu baate warri ja'us heddummachuun gabaafame. Dhaabbanni fayyaa addunyaa tamsa'inni vaayirasii koronaa guutuu addunyaatti hammaachaa dhufuu akeekkachiise. Gabaasa oduu tanaa birraa amintuu isin dhageessisa. Dhaabbanni fayyaa addunyaa tamsa'ina dhibee vaayirasii koronaa sadarkaa yaaddeessaa irra ga'uu akeekkachiise. Daarektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom ibsa khamiisa dheengaddaa kanneen biyyoonni addunyaa tamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf hatattamaan tarkaanfii cimaa yoo kan hin fudhanne ta'e gaaga'amni hamaan mudachuu mala jechuun akeekkachiise. Dr. Tedros itti dabaluudhaanis biyyi kamiyyuu vaayirasichi gara keenya hin seenu jedhee yoo kan yaadu ta'e balaa hamaaf kan of saaxilaa jiru ta'uu ibse. Dabalataanis chaayinaan alatti lakkoofsi namoota haareetti vaayirasichaan qabamanii ammoo yeroo jalqabaatiif lakkoofsa namoota chaayinaa keessatti vaayirasichaan haareetti qabaman kan caale ta'uu gabaafame. Biyyoota jiddugaleessa bahaa keessattis bal'inaan faca'aa jiraachuu dhukkuba kanaa miidiyaan idil addunyaa wal jalaa darbaa jira. Qondaaltota Iraan keessaa gariin dhukkuba kanaan qabamnee mee haalaallu waan jechaa jiran fakkaatan. San keessaa itti aanaan ministeera fayyaa biyyattii Iraaj Hariirchi vaayirasii koronaatiin qabamee jira. Akkasuma miseensi paarlaamaa biyyattii tokkoo fi itti aantuun pirezidaantii biyyattiitis vaayirasichaan qabamanii jiran. Lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabaman 200
245 akka ga'ee fi lakkoofsi namoota du'anii immoo 26 ga'uun ibsame. Afgaanistaanii fi Paakistaan kutaa biyyoonni lamaan Iraan waliin waldaan geessan keessatti namoonni hedduun vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'ee jira. Oduma kanaa wajjin wal qabateen Saa'udiin sodaa dhibee vaayirasii koronaa hordofuun imala sirna umraaf garasitti taasifamu yeroodhaaf dhaabuu beeksiste. Ministeerri Haajaa Alaa Saa'udii ibsa arbaa kuttee baaseen sodaa saffisaan faca'aa dhufuu dhibee vaayirasii koronaa hordofuun imalli biyya kamiyyuu irraa sirna umraaf garasitti taasifamu yeroodhaaf kan ugguramu ta'uu beeksise. Uggurri kun lammiilee Saa'udii fi lammiilee biyyoota galoo galaana Arabiyaa warraaqa eenyummaatiin gara Saa'udii seenanii fi Saa'udii irraa bahaniis kan ilaallatu ta'uus ibsame. Hanga ammaatti vaayirasiin addunyaa irratti saffisaan faca'aa jiru kun biyyoota baha jiddugaleessaa naannawa ollaa Saa'udii ta'an 11 keessatti argamee jira. Waggaatti biyyoota addunyaa garaagaraa irraa musliimoonni miliyoona 7 ol sirna umraa raawwachuuf gara Saa'udii kan imalan ta'uun isaa beekamaadha. Akkuma beekamu dhukkubni koronaa vaayirus bara dabree 2019 ji'a Diseembarii keessa biyya Chaayinaatti mul'ate kun saffisa hamaan faca'ee yeroo ammaatti immoo gara biyyoota 59 seenee jira. Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii guyyaarraa kan dabalaa jiru yoo ta'u ardii Afrikaa irraa biyya Masrii fi Aljeeriyaa eega mul'ateen booda guyyaa kaleessaa Naayijeeriyaa nama tokko irratti argamuu ministeerri fayyaa Naayijeeriyaa beeksise. Akkaatuma kanaan hanga oduu kana qindeeffannetti guutuu addunyaatti lakkoofsi namoota du'anii 2869 gahuu akkasumas kan qabaman 83,909 ol ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Haa ta'u malee faca'insi aafaata vaayirasii koronaa kun amma ammatti jijjiiramuun ifam. Dubbii tanaaf ragaanis dhukkubni kun duraan ilma namaa qofa murruqee haqaa kan jiru yoo ta'u amma immoo bineensinis narraa nafinii waan jee fakkaata. Dheengadduma guyyaa Kamisaa magaalaa Hong Kongitti sareen jalqabaa dhibee koronaa vaayirasiitiin qabamtee argamuun gabaafame. Qondaalli qonnaa fi horsiisa qurxummii bulchiinsa magaalaa Hong Kong ibsa kalee baaseen qorannoo saree abbaansii dhibee koronaa vaayirasiitiif saaxilamee tokko irratti taasifameen sarittiin dhibee kanaan qabamuun dhagahame. Haa ta'u malee vaayirasichi namarraa itti dabre moo faalama qilleensaa irraa qabate kan jedhu hin beekamne. Sareen tun bineensota manaa keessaa tan yeroo jalqabaatiif vaayirasiin kun irratti argame yoo taatu hanga ammaatti mallattoon dhibee kanaa kan irratti mul'atin ta'uu fi bineensa jalqabaa kan iddoo bineensota koronaa vaayirasiin qabamaniif qophaa'etti galfamteerraa ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Gabaasa dhiyaateef Birraa Amiyyuuyeeti. Gamtaan biyyoota muslimaa tarkaanfii shororkeessitoonni hinduu musliimoota irratti raawwatan balaaleffate. Dabalata oduu tanaa Bilaal Rashiidtuu akka itti aanutti isiniif dhiheessa. Gamtaan biyyoota Islaamaa haleellaa musliimoota Indiyaa irratti raawwatamaa jiru balaaleffateem. Haleellaa shororkeessitoonni amantaa hinduu humnoota nageenyaa Indiyaa waliin ta'uun magaalaa guddoo Indiyaa Niw Diilitti guyyoota 5f musliimoota irratti raawwataniin lakkoofsi namoota ajjeefamanii 37 gahee jira. Isaan madaa'an ammoo 200 ol ta'uu ministeerri fayyaa Indiyaa beeksiseem. Kanuma hordofuun gamtaan biyyoota Islaamaa miseensa biyyoota 57 qabu haleellaa musliimotaa fi masjiidota irratti xiyyeeffatamuun raawwatamaa jiru balaaleffateem. Gamtichi barreeffama toora tiwutar isaa irratti yeroo lama baaseen ajjechaa fi haleellaa yeroo dhihoo as magaalaa Deelitti musliimoota masjiidotaa fi qabeenya musliimotaa irratti raawwatamte ni balaaleffanna. Gaddi nutti dhagahame guddaadha. Maatii hidhamtootaatiifis jajjabina hawwina jedheem. Itti dabaluunis qondaaltonni mootummaa Indiyaa shororkeessitoota haleellaa raawwatan kanneen akka dhaabsisuu fi seeraaf akka dhiheessu gaafatan. Musliimoota Indiyaa fi masjiidotaafis eegumsi jabaan akka taasifamu murteessan. Bara 2014 kaasee eega paartiin finxaaleeyyii hinduu tan Naarendiraa Moodiiniin durfamtu taayitaa Indiyaa to'atteen booda dararaan musliimoota irratti raawwatamuu hammaachuun beekamaadha. Haleellaa finxaaleeyyiin amantaa hinduu musliimoota irratti raawwataniin namoonni 7 ajjeefamanii 550 ol immoo madaa'an. Paarlaamaan Indiyaa dhuma waggaa dabree irratti baqattoota biyyoota ollaa irraa gara Indiyaa seenaniif lammummaan akka kennamu seera hayyamu raggaasise. Seerri kun garuu baqattoota amantaa Islaamaa hordofan kan hin hammanne ta'uu isaa biyyattii keessatti mormii cimaa kaasee ture. Seera lammummaa labsame ilaalchisee mootummaan Indiyaa Naarendiraa Moodiitiin durfamu kan olaantummaa amantaa hinduu fi sabboonummaa hindootaa akkasumas jibbaa islaamummaa leellisuun beekamu irratti hiriirri mormii cimaan ka'ee ture. Mormiin kun magaalaa guddoo biyyattii Niw Deelitti haareetti eega jalqabame guyyaa 3 gahee jira. Hiriira mormii torbaan kana guyyaa 30 irraa eegalee magaalaa guddoo Niw Deelitti gaggeeffamee ture hordofuun walitti bu'iinsi deeggartoota mootummaa hinduu fi namoota seera lammummaa labsame morman jidduutti kan uumame yoo ta'u walitti bu'iinsa mudateenis namoonni hedduun miidhamuun gabaafame. Hokkara kanaan deeggartoonni mootummaa Naarendiraa Moodii finxaaleeyyii hinduun naannawa musliimoonni hedduminaan jiraatan Kaarawal Nagar, Maawajpur, Bahajpura,
Vijay Parkii fi Yamunaa Vihaar faatti haleellaa raawwataniin poolisa tokko dabalatee namoota 7 ajjeesanii jiran. Akkasumas namoota 150 ol immoo madeessuun gabaafame. Miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyooleen musliimoota finxaaleeyyii Hinduutiin haala suukkanneessaan ajjeefamanii fi manneen jireenyaa fi daldalaa gubatan baay'inaan raabsamaa jiran. Aktiivistoonni hedduun #Deeliin gubachaa jirti jedhu maxxansuun deeggarsa humnoonni nageenyaa gareewwan badii kanaaf godhan balaaleffachaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa hojiitiif taatee kana dura Indiyaa dhaqee ture. Haasawaa achitti taasiseenis finxaaleeyyii fi shororkeessitoota Islaamaatti duuluu qabna jedhe. Haasawni isaa kun immoo finxaaleeyyii Hinduu danfisuun kan badii kanaaf kakaase ta'uun ibsame. Bara 2014 kaasee eega paartiin finxaaleeyyii Hinduu tan Naareendiraa Moodiitiin durfamtu taayitaa Indiyaa to'atteen booda dararaan musliimoota irratti raawwatamu kan hammaachaa dhufe ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Gareen Xaalibaanii fi Ameerikaa sanada waliigaltee marii nageenyaa kan xumuraa mallatteessan. Bal'ina oduu tanaaf Bilaal Rashiid. Ameerikaa fi Xaalibaan sanadii waliigaltee marii nageenyaa kan xumuraa mallatteessan. Xaalibaanii fi Ameerikaan marii nageenyaa yeroo dheeraaf Qatar magaalaa Doohaa keessatti gaggeessaa kan turan yoo ta'u, guyyaa sabtii lola Afgaanistaan keessatti waggaa 18 oliif gaggeeffamaa jiru dhaabuuf waliigaltee mallatteessan. Sirna mallattoo magaalaa Doohaa keessatti kaleessa gaggeeffame kana irratti ministeera Haajii Alaa Ameerikaa fi garee Xaalibaan irraa qondaaltonni olaanoon irratti hirmaatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun qondaaltota mootummaa Afgaanistaan dabalatee bakka buutonni biyyoota hedduu akkasumas UN dabalatee hooggantoonni dhaabbilee idil addunyaa sirna mallattoo waliigaltee seena qabeessaa jedhame kana irratti argamanii jiran. Gareen Xaalibaan kanaan dura mootummaa Afgaanistaan bulchaa jiru waliin gonkumaa mariif kan hin teenye ta'uu ibsaa ture. Haa ta'u malee torbee dabree waliigalteen xumuraa Ameerikaa waliin eega mallatteeffamee booda qaamota siyaasaa Afgaanistaan hunda waliin mari'achuuf qophii ta'uus beeksisee haaluma kanaan mootummaa fi Xaalibaan jidduutti wal amantaa uumuudhaaf jalqaba hidhamtoota dabarsanii walii kennuu irratti mari'achuuf gamanumaan sochiin kan jalqabame ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Gama biraatiin ammoo dhimmi ijoon sanadii waliigaltee Ameerikaa fi Xaalibaan mallatteessan kana keessatti hammate loltoonni Ameerikaa 14,000 fi loltoonni biyyoota miseensa neetoo 17,000 Afgaanistaan keessaa kan bahan yoo ta'u, gareen Xaalibaan gama isaatiin hidhattoonni biyyoota biroo biyyattii da'oo akka hin godhanne itti gaafatamummaa kan fudhattu ta'uu ibse. Lola Ameerikaa fi michiiwwan isii mootummaa Afgaanistaan waliin ta'uun Xaalibaan irratti waggoota 18 oliif gaggeessaa turaniin lammiileen Afgaanistaan 34,000 ol ajjeefamuu fi 100,000 ol ammoo madaayuu gabaasni UN ni addeessa. Hordoftootaa fi daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa odeeffannoon torbaanii tan gamanaa gamasii tan hanga ammaa turte. Odeeffannoo tan isin biraan gahuun kan isin wajjin ture an ibsaa dhugaati. Kanatti aansuun qophii copha surriituu isiniif dhihaata. Odeeffannoo teenya tan torbaanii asumarratti xumurree gara qophii copha surriititti isin deemsisna. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jechaa torban dhufu sagantaa wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Gamanaa gamas waan dhageenyeef agar kan dubbisneef mirkaneeffate kan gabaastonni keenya bakka adda addaarraa nuun gahan qindeeffannee qarqabannee istiidiyoo ol seennee jira. TV irraa caqasa. Gamanaa gamas Keeninaan oomisheen biyya na fayyisee. Copha surrii dhugaa qalbiidhaan dhimbifamee waan daganne yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame. Copha surrii. Copha surrii. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركو في فرماتا الدنيا تون والتجي قدا في قمتشون دبريدان اتخيسم ميفمني أدوين تيروهن دهراري في قدران أكا تجراتو في وسط مرتيسان فدي إساني تنقل مانجي چوهن دندين أتيس دندم مئاجرو دنياتين بوجي أمتي يرو چفاوك أناني في بدادين هنجراتشو يوفيتي نيان تيتون هويد أمتاتي أفتي yeroo maraahu rakkoo fi furmaanni wal faana imalu seenaa jireenya ilma namaa keessatti addaan afaniin beekan nuti qormaataaf uumamne rakkoon immoo walakkaa qormaataati mee waa'ee qormaataa inshaallah yeroo biraatti deebina ammaaf maalummaa rakkoo wajjin xiinxalla sababa dararaa mudachuutiin dhugaan sammuun namaa irraanfattu hedduudha isaan keessaa tokko
rabbuma ni'imaa adda addaa nutti ooleetu rakkoodhaanis nu tuqa. Lamam rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa aayata quraanaa baay'ee keessatti rakkoo fi bal'oo walitti qindeessee dubbata. Fakkeenyaaf inna ma'al usri yusra, bakka biraattis sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Aayatoota kanneen irraa wanti nuti hubannu rakkoo fi furmaanni wajjin deemuu isaaniiti. Kana malees tartiiba rabbiin itti nu ibse kanarraa wanti hubannu dura dhiphina isaan booda bal'ina, jabduu boodaan laaftuu goonaa nun je'a. Nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam rabbiin keenya dhukkuba hundaafuu dawaa akka buuse nu barsiisan. Kanaafuu rakkoon tee jabaattuu, ulfaattuu, baay'attuu furmaata wajjin malee sittin dhuftu. Yaa obboleessoo, akkanumaaniif hin dhiphisin, jarjartee abdiin murratin. Addunyaa tanarratti si qofa akka waan hamtuun xuyxetti hin fudhatin. Musiibaan addatti si filattee sitti buutu hin jirtu. Dogongorri keenya waan nu qunnameef fala barbaaduu dhiifnee yeroo dheertuu hiraariin dabarsina. Kana malees abbaan waan san fide rabbi tahuu irraanfanna. Muddamnee yoo olii gaffifiine, obsa dhabnee yoo dhiphanne rakkoo hin jirreef saaxilamna. Daranuu galaana dararaa keessa limna. Gaaf tokko ja'annama wahiitu balloo balloo je'ee sagalee ol fudhatee yaame. Achumaan cinqiinis rakkoo keessaa as baatee ooy maal jettee jalaa awwaatte. Gurbaanis dallanee uff ansi yaamnee maaliif dhufte gaa je'een. Isiinis barka rumaatuun har'a qaxxaamuraafin awwaadhee jetteen je'an. Riqichi badhaadhinaa rakkoodha. Osoo qormaata hin tarkaanfannee waan yaanne harkachuu hin dandeenyu. Qalbifadhu, rabbiin kee akeeka si miidhuuf hin qabu. Goytaan kee mootii haqaati, abbaa rahmataati. Si rakkisuudhaan gammachuun inni harkatu takkaillee hin jirtu. Hanga fedhee si badhaases wanti takkaillee hin duraan irrattu. Leenjii siif kennuuf je'eeti kan si qormaatuuf, akka ati onnattee murannoodhaan fuulduratti tarkaanfattuufi hamtuun kan si mudattuuf. Maddi jijjiiramaa rakkoo akka ta'e takkaa yaaddee beeytaa? Sababaan argannoo adda addaa rakkoo akka ta'e hin xiinxallee laata? Hayyoonni addunyaa tanarratti waa hedduu tolchan ka'umsa kan isaaniif ta'e rakkoo isaan mudatte. Sammuun teenya gaafa gufuun takka isii qunnamtu akkaan yaaddi. Akkamittiin duraa baha jettee mala barbaaddi. Osuma yaadduu furmaata baati. Waan takka dhabdee waa hedduu harkatti. Fakkeenyaaf ogeessi fayyaa dhibee waldhaanuuf qoricha sakatta'a. Akkasuma beektoonni meeshaa teeknooloojii oomishan, hayyoonni saayinsii damee adda addaa irratti bobba'an qo'annoo fi qorannoo isaaniitiif jalqabbii kan isaaniif ta'e rakkoo isaan mudatte. Fakkeenyaaf namni bishaan qabbanaawaadhaan qaama dhiqachuun itti ulfaate tokko mala bishaan itti ooyifatuun barbaada. Osuma carraaquu meeshaa bishaan itti ooyifatan tolcha. Namni bishaan qorraa dhuguu barbaade immoo mi'a bishaan ittiin qabbaneeffatan tolfata. Namni gaalaa fi gaangeen imaluu hifate xayyaaraa fi makiinaa oomisha. Walumaa galattuu argannoowwan arraan tana ittiin fayyadamutti jirru cufaahuu rakkootu itti nu geesse. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Hamtuu yoo nu tuyxes rabbuma shakkaruu qabna. Rakkoonis ni'imaa ta'uu hin dagatina. Way baasuma gidiraan akkamitti ni'imaadha jettanii nan ajaa'ibina. Qalbiin na caqasaa isiniif hin hima. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa silaa dheebuu uumuu baatee tola bishaanii hin beeynu. Osoo beelti jiraachuu baattee nyaanni tokkollee nutti hin mi'aawu. Hubattanii qananiin cuftinuu faallaan bira jiraannaani kan qooda isaanii beeynu. Rabbiin keenya jiruun akka nun ifachiifneef dhandhamaa fi bifa isii jijjiiree nuun bohaarsa. Ifaa dukkana, gannaa bona, rakkoof bal'ina, gaddaaf gammachuu isaan lachuu wali qindeessee nuun qananiise. Har'aaf asuma dhaabna nagayaa fi fayyaan nuuf turaa isiniin jenna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Hey